argamuun booda ammoo namoota sanniin harka kennisiisuudha kennisiiftee illee jirta waan taateef yeroo kamuu nuti duubaan jirra okee ayyee tole karaa kamiinuu jechuudha si waliin jirraa si duubaan jirraa maatii kan keetii si ciqilchinaa hamtuu ta'een barbaannu nagaa qabda waan sanirraa hafe wallahi nagaa alhamdulillah sirra kunoo maashaallah tabaarakallah ammallee nu jiraadhu haadhoota maaltu jira sagantaa wayii qabda no taa'ee wallisaa jira mama wallaa wa sirba wayiitu jira akkanumatti duraanni wallisiisaa nama sagalee qabu dhabnaan ofiitti seene kalaasi jalaa qabaa eegaliga ayyee kamaa jennu mee jeha atin wallis wellee kanaan namni nan beeku ansima jalaa yoo qoy malee haadhootis kam wallisna kama sittole raapi goonu raappii kana oromoo akkam sila oromoo raapi sin qabdi bar mee ammaa eegale sima jalan tiradha Sigaara jannataa osoo danda'amtee jannani shumburoo taate yoo qabamte qabeensi fuudha bika jirtu fuudhee kan jiru. Maashaallah raappii kana sirraa deemaa iyyuu bar makkuus sirraa deemaa iyyuu ka seenaa olii si isin maa achitti dhaabdan ka seenaa olii eegaltan tokko osoo jirra oolchiteen Maalin? sirba akkanaa tokko seenaa olii eegalteen turteeme seenaa doktora Asli olii Sirba kam hindii moo? Ka hindii tokko wanta kam sirba raappii kana akkana hojjejji'an kan ni eegaltee turte bar yeroo tokko Oromoon na sodaate ija nu keessaa waas deemte Oromoon ni beektaami. Ta'ulee tanaaf tadhakaa tana malee yoo akkana inni ammas ija nu keessaa waas tanaan qophisiiragaa sanuma dandeenya sanuma wayyaadhis. taate wallaahi faamiliin makkii jirtu oromoo nagaa faamiliin kan kee maashaallaadhaan Yaa jirtanii guys. jirtu faamiliin makkii Dubbattanii jirra jechaa jira. jirra jedhamee faamiliin makkii maashaallah Hin jiran. Mee namni sagalee bareedaa qabdan orsiyaa. Wallee dhaggeeffatu jirtu naatee jira. wallaa shureedhan takkiitu na biraa dhaggeeffata Saya ለሰው አይመስልም ያምራል ያብባል ፍቅራችን አጆሰኒ anillee yaayii amaarifa kanallee hin beeku gaafa geemi ኮና ወሊ እንደንደሳ gaafa geemii doktara Asli lukaa irra deemnee bara amaarifa ቆይ አመን አርቲስት tokko jira erga si qarqara erga dugasti account ke private da السلام عليكم مكوش وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم سنينكو جرتا كمي والبرني مثل نفسينكم عارف فيديو رانيتي فيديو شير كيبيو فيديو فدار دولار ركون ودي قاجرا ادو بشنا ناچاني بيتان بق عم بكتنا تي چوسل کی थे कैसे रैप गोते चान मो यास जलाजा
La ilaha illallah. Ayo boleh sakit saya bagi itu kau injira rapi si aku dulu ini saya bajai batu kaba. Akka keessi sagaleen qabaa? Sagale tiara beredu kabam yo. Mee hayyee nu haa wallisu yookiin wallisaa yookiin rappuudhaan kun hin jiru. Serbu masih welif nak rapi kau dah mau serba si welisu si serba ali birrafa. Rakkoon hin jiru. Kan dandeessan ka barbaaddan. Ayya ali birra ya alame serba jalan. Ali birra jalan nabe tanda ulle ba. Wa malli nudibe jenne bitaf mirga. Wa malli nudibe jenne mitaf mirga. Ara sirri difne malif demna mogga. Malif demna mogga. Rabbi bo namuma kan sera jalli. لا إله إلا الله محمد السلام عليكم Waalaikumsalam. مايكي نجادا Nagaa alhamdulillah fayyada. baga nagaa jiraatan dhugaa rabbi kunoo amma waardiyaarra jira sa'aatii kana laalikaa hidhannoo guutuudhaan ala taa'ee haasa'u jiraasitti Hidhannoo guutuu innaa maalaa gonuuti. dhugaa rabbi amma wanti tana durallee beektaa sitti ergachaa ture ol na baafta hojiidhaaf deeme kan isaanillee muddamee gabbu'ee ganna buuste beektaa tiiktookiin kiyya kun naalaa gumatee jira tana dura fooloo naalaa bakka kuma wayii galee kudha wayii galee magaalaa gubate naa deebuu hin dandeenye haarawa banadhee amma akka fooloo na taasisan irraa wayii qabaa jechuudha. Hayyee sirbuu fi seenaa itti garuu Haa? walaanni wallisee itti ture. Rakkoon qabu waan beekurraa ayi weellisas. Dhiiga fuudhuuf lixxe dhugaa waaqa. Ni weellisa rakkoon hin jiru. Waan beekurraa yoo afaan lamallee weellise yoo iyyellee rakkoon qabu. Hayyee Yoo iyyellee rakkoon qabu miti. halkan egaa waan nuti illee ni garuu tokko wallisi. Hayyee namni weellisu bada. Na dhageenyu bee xiqqoo eegumsarra jira waan ta'eef waardiyaarra jira na dhageenyu. Maakishaa eegumsarra jira waan ta'eef amma diinota eega waan ta'eef ofirraa yoo Waati diina yoo eegu jiraattee maal gooti tiktook irraa deemree obboleessa koo. hayyee nan boruu nan dhufa ishee fooloo ana godhanii xiqqoo na teessisi ka'a makkishaa. Akkamitti duba waraa wanti waa hunda baadhatee jira itti nutti ulfaataa jirta ammoo bakka boru kootu. Innaa kanaafuu xiqqoo kaa keessa ta'a. Haguma diddamallee yoo na guutan dhugaa rabbii makkishaa. Haye follow tolcha guys, follow tolcha. Adi Follow kawu tolcha, kan yeah. dino fura demooti follow da kamera amala kana. Rakkoo qabu wanti maaliif marsee jira bara muraan akka jiru. Ilbeeydanillee aadaa tiktookii hin barbaaddani. Itti Yeroo iyyuu Maal- qabdanii kun uummata eedani